بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله كوني برنوتكينيا شروط صلاة سنرى. آه، شروط صلاة الرا متدري لما فارقان صلاة الرجل ربقنا لما فاججو أركان صلاة kudha afur jennee dubbannee kudha afran keessaa eega lakkoofnee booda tokko tokkotti ibsaa wajjin immoo ruknii tokkoffaa dubbannee arruknu thaanii jechuurra jirra. Arruknu thaanii rukniin lammaffaan takbiiratul ihraam Allahu akbarii hidhannaati. Takbiirtaa hidhannaati. Takbiirtaa hidhannaati. Allahu akbar isa jedhanii hidhatan jechuudha. Yeroo jalqabaa. Wadaliilu ragaan alhadiisu hadiisa maal irratti takbiirtaa ihraama irratti ragaan hadiisa irraa alhadiisu hadiisa tahriimuhaa wanni isii haraam godhu salaata kana wanni haraam godhu jechuun salaata keessatti waa nyaachuu dhuguu dubbachuu hundaayyuu daliiluha wanni immoo waan silaa salaata keessa haraam godhame wanni halaal godhu maal inni at-tasliim salaamtaa lamiin. Amma asirratti takbiirtaa hidhannaati jalqaba irratti jechuudha. Amma takbiirtaan hidhannaa kan jennu kun akkuma silaan inni hajjii hajjetu ihraama irraa eegalu takbiirtarraa eegalamaa jechuudha. Takbiirtaa ihraamaa takbiirtaa hidhannaa wanni jedhameef maali? Dubbiin nama salaaturratti gaafa salaatatti seene takbiirtaa kanaan amriin silaa sana duratti nyaachuu dhuguu haasa'uu taphachuu waan akkasii halaalii dure halaala haraama ta'a jechuudha. Kanaaf akkasi. Amma asirratti wanni eeggatamuu qabu arkaana salaataa maali jenna? Arkaana salaataa jechuun fakkeenyaaf takbiirtaa hidhannaa yoo irraanfattee dhattee sujuuda yookaan taahiyyaata duraas booda yoo geessee yaadattee achumarra deebita. Arkaanni tokko yoo bade yoo deemaa yaadatte bakkuma inni itti bade sanatti deebita of duuba jechuudha. Takbiirtaa hidhannaa irratti namni baay'een fiigaa yookaan sardamaa dhufu namni baay'een shawwadama. Eegalee amma namaa jilbarra fa'aa jiru, namaa sujuudarra jiru, namaa taahiyyaatarra jiru dhufta. Yeroo dhufte namni fiigaatuma dhufee Allahu akbar jedheetuma maal godha jilba qabata. Miti. Durarratti Allahu akbar jedhee takbiirtaa hidhannaa eega hidhattee booda achi booda immoo maal gootaa jilba qabannaadhaaf takbiirtaa jechuudha. Bakka sanarratti namni baay'eetu dogongora. وبعدها الاستفتاح إيجا الله أكبر جتي بودا الاستفتاح دعائي بنتين صلاتاتي دعائي صلاة بنتا دعائي نبتين صلاة بنتا وكوني إسين وهو إني سنة قولوا جتشر دعائي سن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم سنكل كل يا رب وبحمدك تفارس وجين هاروكتي وجين وتبارك اسمك مكانك قدتي وتعالى جدك قدني كيس مو أولتي ولا إله غيرك أكان قبرمان سمله هنجر يا ربي. دعائي كان نفون سنة كان ملس اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب كجد جرا دعائين كن الراقة بابس دعائين باية تجرا كصلاة اتنبنة نججو لكن أسرتي دعائين صلاة اتنبنة سنة
osuma takbiirtaa hidhannaa yeroo hidhatanii booda faatihaatti osoo hin dabariin boodatti yedduu kanatti wanni jettu wayii ni jira jechumaaf fide malee arkaana salaataatii akkas jalaa hin fakkaanne jechuu asitti dubbatamuun isaa. Kanaaf maal jedheen wahuwa sunnatun jedhee keessaa baase jechuudha abbaan kitaabaas. Wahuwa sunnatun jedhee Muhammad ibn Wahaab akkasitti kophaa baase jechuudha. Kanaaf du'aa'ii kanaan yeroo dhuftu immoo ol qabdeen jettu sirriitti jechuudha. Kanaaf Allahu Akbariin gaa takbiirtaan yookaan du'aa'iin salaatattiin hidhatan inni gabaabinaanis kanas jira Allahumma baay'inni jira akkaataa hedduutti dhufa kana jechuudha. ومعنى سبحانك اللهم معنى سبحانك اللهم جتشورا أي أنزهك يا ربي سنكل كل ليس التنزيه اللائق قل كلنا ملاته بجلالك قدنا كيتين كملوا يا الله يا ربي قل كلنا قدنا كيتين ملاته يا ربي سكل كل ليس جتشو وبحمدك جتشون هكان إذا أي ثناء عليك سرت فارسا حالا تأينن يا ربي سكل كل ليس جتشو وتبارك اسمك أكن جتشون هاي البركة بركان تنالني أرقمتي بذكرك ذكري كيتين أرقمتي سيدبتو الآن بركان أرقمتي بركان مالي مقا ربي دبتو الآن بركان أرقمتي كنافو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله واهن دكيتو وني بسم الله جرم مالي في بركان أكبوان تسان كيستي أرقمون جيتشو سيقالي yoo nyaattu bismillah dhudhu bismillah wakaatu bismillah yoo hututu bismillah yoo keessu bismillah yoo banattu yoo qaraatii jammartu waa hunda keessattu maal bismillah jechuudha. Bismillah wanni jedhu maalii fi maqaa rabbiitii yoo jalqaban barakaa qaba jechuudha. Wanni hundinuu maqaa rabbiitii yoo jalqabanii barakaa qaba jechuudha. وتعالى جدك أكن جتون أي ارتفع قدرك دديتينك الفودمه sadarkaan kee ol fuudhame wacaduma sha'nuka waaheen kee guddate waaheen rabbiidha waa guddaadha kanaaf wacaduma guddate sha'nuka waaheen kee yookaan haalli kee guddate jechuudha walaa ilaaha ghayruka jechuun ay laa macbuuda gabbaramaan hin jiru fil ardi dachii keessaa fi walaa fi samaa samii keessallee bihaqqin dhugaadhaan سواك سمله يا الله يا ربي حقان قبرمان دجي في سمي كيسل سمله هنجرو كان حقان قبرمو وجدشو كان فكاتا بسم الله الآن نفون أكسما دعائي صلاة تنبنتون أركان صلاة كسان لما فاما لجنة تكبير تحدنا كان الرد وفي قوم برباكي سار أبريتشني Sigalee akkaataa itti jedhanu keessattis fakkeenyaaf dabalateesuma Allahu akbaru dirqama Allahu akbar jarjarinaan hin ta'u tasgabbooftee xumaaniidhaan deemuudha salaata keessatti Allahu akbar fakkeenyaaf deemaa laatti Allahu akbar yoo jette Allahu akbar hin ta'u Allahu akbar bareechitee jechuudha. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن أنت وسنيس يرو دعائي غوتوسي قد غوتي توكو توكو أدى باستي حرفي إسا جتش إسا أدى بافتي أكا كان سابي كمو أكا ستي حرفا مبارباكي سالا جتشورا أنا أنمان راوتو بريدا لها قبابتو وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين